الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هون شاندي اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو على اللي شند سو نفسي أتجنكي saba kanaaf akka sabni kun addan facaaneef akka gartee baandiraa adda addaa hin dhaabbanneef waan kana kan eegalee ajandaa siyaasaatiif gartee warri nu qoqqooduu barbaadu warri biyya bulchuu godhuu danda'a yookiin ammoo diinni harka keessaa qabaachuu danda'a garuu kan cal'ise an kan ajaa'ibsiisaa jiru kan dubbatee agartee lafa tuulama jedhe sanii miti sunilleen dubbate ifirraa baase ka lafa tuulama irraa masgiinni maal godhaa araba jedhe sunis ifirraa baasee jira ijoolleen sabboontonni kaleessa nuti beeknu ijoolleen kiristaanaa ta'u waaqeffataadha kan keessattuu gartee kan tuulama kan kaleessa nu beeknu sun eessa jiran hin cal'isanii bar inumaa maal jedhama Oromoo wal qoqqooduun qabu waliin qoqqoonne ummanni muslimaa Oromoo muslimaa araba osoo hin ta'in Oromoo muslimaa mirga isaatiif dubbataa jira mirga isaatiif dubbataa jiraatan akkamitti gadi bahanii sagalee walii ta'uun dhabame kaleessa gaafa gartee sagalee walii tahaatiin turre Finfinneen kiyyaa bahadhaa kibbarra gaafa jedhu gaafa gartee ummata keenya immoo garra bahaan Sumaaleen buqqiftu cinaaksan cinaacha kiyya gaafa obboleeyyan keenya ka tuulamaa jechaa ture kan maccaa kan jechaatiin ture achi yookiin lafa qabaatee cinaaksaniin beekeetii miti tokkummaa oromummaattu obbolummaattu akkas ta'e har'an tana an yoo fakkeenyaaf ka godina tokkoof yoo sagalee ta'e oromummaadhaan humna keenya gartee kan waliin kalee akkas taaneetiin diina ittiin buqqisaa ture sun akka jabaatuufidha kan akkasitti deemamaa ture har'a ammoo bakka kana yeroo gahame hundinuu sun ture kaanis hin cal'isa jechuudha maaliifi wanni kuni ka callise kunillee beeki yeroo tuulamarraa arabni maal godha jedhutti garaan isaa isa gammadaa jira garuu wanni kun eenyu miidhaa jira yoo jenne walumaan hunda keenya miidhaa jira muslima qofaa miti inumayyuu eenyuun irra miidhe ka jedhuufi mee ijoolleen fakkeenyaaf dhalattootaan kiristaana taatan katabbuma taayyeen katabeessan qofa dhagaati ilaala gahaadha taayyee waan fedhe faa katabu ilaalcha fedhe haa qabaatu fedhu abbaa ajandaa kana qopheessellee haa ta'u inni nama siyaasaati nama biyya bulchaa jiru garuu dhugaan lafa jiru homa taayyeen jeessanidha ammas jalatti illee namootuma dhuunfaa tokko ijoollee wallaaltonni haa kataban kun rakkoon qabu warri ammoo beeytota ofiin jiran aktiivistoonni kaleessa nuti beeknu ijoolleen kiristaanaa eessa jirtan jibbaa hagana isin guutee isin dhoyse kana jibbaa isin guutee haganarra roorroo hagana geettu cal jedhaniitiin dhuguma biyya kana keessatti beektaa wanni kun baramma maqaa kanaatiin haa eegalu malee haga sadarkaa gartee maqaan Naasirii fi maqaan Maammadii fi Abdiidhaa cinqu takka maqaa Oromootii miti akkasii maqaa akkasiiti amantii keenya isa ganamaa waan jira wanni kanaa kun turee jira wal tuttuqaan kun jechuudha ummata hagana fakkeenyaaf yarra osoo Oromoo muslimaa jiraachuu miti akka Itoophiyaatitti yarra akki jirame kun sirriidha yoo namni mataa qabu tokko yaada jechuudha yooma Oromoon jiraachuu baate obboleessi kee yoo jiraachuu baate akka Itoophiyaatti sabnummaan biraa akkuma jedhamu san Silximaa fi gartee Arabumaa fi Guraageessa yoo ta'e akkas jedhamee saba biraa ofitti dammaysuun saba nagaa waliin ka jiraataa jiran ka gartee gana bilisummaaf deemulleen Kajibba kana keessatti bobba'ee kagana bilisooma jedheetiin abdatulleen sabaa fi sablammoota kana waliin obboloomeetiin fakkaata ka bilisoomu deemu ka ammoo bilisoome jedheetiin bartee jechuun warri baraa'anii achuu kiyya ka bilisoomee jirulleen bilisummaa sana akka gartee roorroon biraa harkaan fudhanne sabaa fi sablammoota waliin obboloomeetiin natti fakkaata kasanirraa hafe Silxee fi Guraageen lafa harkaan fudhate sababuma jibbaa amantii qofaan guutameen wanni ammoo Silxee fi Guraagee miti Oromoo muslimaati arabaas miti Oromoo muslimaati akka eessa jirti har'a ijoolleen Oromoo sabboontonni kaleessa nuti beeknu ijoolleen tuulamaa tamachaa eessa jirti hunduu jibbaan haga gartee matarraa haga qeensaatitti isa guutee cal'ise ka cal'isellee ittuma lakkaa warra gartee tuulamaa fi maalii jedhe sanitti addifaman haa godha yookiin ammoo as bahaa dubbadha yoo dhuguma tokkummaa Oromoo suphuu barbaadan mirga Oromoo islaamaattu miidhame dhiibame jedha dubbadha ummanni ammas hawaasaa miti hawaasni xaalqaa seenee seeraa ala ijaaramee maaltu si galche waa'ee tuulamaatii fi masgida akkuma taayyan jedhamee maaltu wal qabsiisa qotee bulaan tuulamaa buqqa'u jira buqqa'aa ture buqqa'aas jira kanatu irraa hambisa masgida turraa buqqise eegammoo fakkeenyaaf kanaaf ammoo akkas jedhame booda qotee bulaan Oromoo bakkatti deebi'uudhaaf deema dhuguma mee waan kana jibbaa isin keessa guute kana yeroo takka mee uf keessaa baasaatii ufirratti as deebisaatii itti yaada
asdiyaadha ijoolleen kiristaanaa ijoolleen waaqeffataa sabboontonni kaleessa aktivistii mijaa turtan oromoo walirratti duulee walloole wanni walloole hin jiru muslima mirgi isaa dhiibame bar jarjarameeti miti muslimni kan dubbataati hin jiru masgiida 15 masgiida 25 turra diigame bar osoo obsu osoo wanni waan kanaan ka guddaadhaa beeku gorri diigaa jiru ka hin beekin ammoo ka jalaa diigaa jiran beekee mee sababa kiyya rakkinni uumamin jire shehajjiin kana kan inni jedhelleen jechuudha ka ustaaz Ahmadiin Jabal jedhelleen kana sababa kenna nageenni wali bu'insi yookiin ammoo hin dhufin jennee obsinee arra sirraa arra dhaaban jenneeti daangaanutti dabarraan dubbanneedha. Eega dubbatame hoo osoo mootummaan hin dubbatin ka gartee waa'ee Arabaatii fi Silxee fi Tuulamaa fi Muslima maaliidhaan ka gadiin bahe hawaasa keessaa nama 3 5 haa taatu. Dhugaadha yookiin wallaadha warra ilaalcha addaa qabu jechuu dandeenya. Hayyee isinoo meessa jirtan ijoolleen sabboontonni ijoolleen aktivistoonni gartee duraan asirratti dubbatan hatta maqaalee dha'uu dandeenya ijoollee ciccimtuu jechuudha. Kabira ammoo ijoollee muslimaatiif nuti yeroo hedduu haqa ofii gaafachuudhaa fi haga nama biraa fottoo isinutti yookiin haga nama biraa buruu isinutti gaafachuu hin beeknu. Fakkeenyaaf viidiyoo tana ijoollee teenya maali uummata keenya baha Oromiyaa waa'ee jimaa isaaniitiif sagalee ta'uudhaaf fakkeenyaaf hin ajandaa keessaa bahuuf miti ijoollee teenya sagalee ta'uudhaaf jimaan fashoo miti yookiin ammoo jimaan qamadii miti haga nama biraa bakka fottoo isinutti nuti baramaa ta'e nuti jechuudha. Wanni tokko yeroo fakkeenyaaf miidhamni tokko dhufee yeroo miidhamni tokko saba keenya kana irratti bakkuma godinuma qabalee fedhee haa ta'u irratti dhufee saniif dubbachuudhaaf kaa'ame kabiraa fottoo isuun kabiraa buruu isuun maaliif barbaachise wallaalaan arras jalaa itti mi'aaye fakkeen asirratti gabaabsee isin irraa bu'aa fakkeenya takkaan isin fudhaa intalli takka fakkeenyaaf har'a yoo jaarsa jaalatu tokko inni masaaruu irratti fuudha jedhe ni jaalatti ufi ammoo ni nafta karratti fuudhuun barbaaddu namni sun irratti fuudhe eegen irratti fuudhee isaan adda bahuun barbaaddu kabiraa ammoo diinni isaan kana lameeni ka duraan ture sababa isiin gartee waa'ee masaanuu kanaan jibbaan isii guute masaanuu isii guute waan beeytuufi yoo dhufee namni biraa kanummaan isiin duraan jibbitu maqaa masaanummaa kanaan itti dhufee isaan kana addaan diiga jidduu seenaa isii waan jibbaa masaanuutiin guutamtee firraa fudhatti eega addaan bahan booda ammoo ni sheenooti jechuudha. Garuu dhugaan lafa jiru haalli nuti amma keessa jiru haala akka jibbaa masaanuu sanii nama islaa gartee yaada isaa irraa fudhachuudhaa hin malle irraa fudhattee waan jibbaa masaanuutiin guutamtee fi bultii san diigde jechuudha. Garuu silaa jaarsuma isii kama irratti fuudhe san jibbaa masaanummaa san ufkee hinaafa san of keessa gadi qabdee obsaa waliin jiraachuudha malte jechuudha. Haalli nuti amma keessa jiru waan fakkeenya akkasiiti jechuudha. Ijoolleen hordoftoota amantaadhaa biraa. Jibbaa amantii kanaa kan isin keessa guute osoo hin tahin dhugaa as keessa jiru laala. Uummanni musliimaa mirgi isaa mootummaan irraan diigineedha kan inni jedhe mootummaan eega diige ammoo seera qabee saba kanaa haa buusu kan jedhe as keessa tafaa'ula hin laallanne samiidhaan haa roobe hin jenne. Masjida ani salatu najalan diigina yoo seera ala tahee jettanisi kan biraa waliin haasoyne karaa sirriitiin godhan ammoo asirratti waan tokko beeka nuti yoo maandisa nama gartee ijaarsa seera ala maaliidha beekuu baannesi akka itti dhagahaa guddannettis masjidaa fi muuziyeemiin wantoonni akkanaa beekamoon bilaanni abbaa barbaade itti qajeelee jedhameetumaan doozariiraan dhaaban yoo gowwaa donqooroo akka shimallis kana taate malee dhiifa malee naa godhan doozarii fi maali qur'aana akkasitti gartee irra oofaniitiin akkasitti bittinneessan sani yoo mootummaa gowwaa diktaatar akka bilisiginnaa kana taate malee abbaan barbaade biyya fedhetti Ameerikaa biyya guddatte gartee biyya kiristaana guddoo san keessatti karaa itti qajeelee bilaantu qajeelanii muuziyeemii mana amantaa oguu jedhamu akka keessan waa'ee masgidaatii fi arabaa maali miti kan pirootestaantii illee kan ortodoksii illee kamiyyuu jechuudha manni amantaa seera mataa isaa qaba muuziyeemiin seera mataa isaa qaba haala kana hunda diigee kan cabseetiin gartee diige mootummaan ummanni ammoo mootummaa gaafa nuti dubbanne isin maa dubbattan ayyee ati callifte musliim dirqama callisuu qaba amantii hundi isaatu abbaan akkatti jaalatu qaba abbaan akkatti hordofu qaba ati ka callise ka hayyee danda'eetiin namni callise ka dubbate ammoo ammiidhame na jala diigame ka jedhe maaliif jala diidan maaliif miitan jettee sagalee ta'uu fidha ture har'a warra sagalee nuu ta'uudha maletu nurratti duulaa jira jechuudha kanaaf afaaniin dhuunfaa waleeggataa akkas ta'aa tarkaanfannu akkasuma ammoo ijoolleen kiristaanaa beektonni aktiivistoonni kaleessaa mee boru wanni kun ni dhuma ni dabra garuu ammoo wal taasifamnee jirra ka calliftanillee ka dubbate qofaa miti jechuu barbaada dhiifama isin dheeressallee ayyee galatoomi abduu daqiiqa lama fayyadamaa namoonni biroollee maaliif nama hedduutu dubbatuuf keessaa ol danfaa Sheekh Ahmad illee taatee ergatee argatu jira ziizoodhaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ummati hordoftootni amantaa biraa akkam jirtan fayyaa keessanii jirtanii dubbii alfa fite
Alfa Rabbi umrike adere su dira kana barbaanna garan qurxiin qabne xalaata abbaati jedhama waan tokko sanitti ijoolleen islaamaa fakkeessuun gaarii miti takka iftaa dhaabbadha bakka dhugaa jirtu irratti qabadha addunyaatti illee akiraatti illee waan si baasaa hin beeku biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya caccabduu san keessatti namni mataa ol nama qabachiisee saba kana guutuu deemeen ummata islaamaatti kana bishaan itti dhugi odoo sitti hadhaa'u bishaan itti dhugi qabsoo ummati islaamaa godheen qabsoo namni aarsaa meeqa kofaleef shaashamannee fi baalee fi harargee keessatti oromiyaa guutuu keessatti qabsoo muslimi godheeni mataa ol qabattee deemte tokkoon ishii kana bishaan itti dhugaa wanni wal sobaa wal dibaa irra dibaa goonee deemnu tokko hin jirtu. Masjid hadi gamu is okay. Masjid abba qaba. Masjid rabbi qaba. Kanaaf wanni nu amma jechuu barbaannu an akka ziizotit akka dhuunfatit an nama amantiki qajeelatti hordofuu miti. Haa taatu garuu haka tokkoon carraaqan. Garuu wanni an taajjabe wanni nagube. Nasriin hiriyyoota qaba. An hiriyyoota qabnaati warra beekamnu Muhammad bin Al-Jazeera hiriyyaa qaba. Namni as keessa jiru iluufa Facebook qabani waytanu achirratti deemnee barreessinu waytanuti ummata waa'ee jibbinsa islaamummaa barreessan nuti qeeqnu ufanii komentii jalaan nu arrabsan nuti kajechaa jiru ardallee borillee mootummaa biltsiginnaa amma jiru kaganaa dhufu bosona lolee jiru waraana jaalmarroo isan jettaniin kalee deeggarraa turre ardalleen deeggarraa jirra garuu diina islaamaa akka ta'e jala sararree sanitti himna mootummaan dhufaa dabra diina islaamaa akka ta'e kana bishaan itti dhugaa namni maraan beek osoo beeynu huba waliin nyaanni jette sareen jibbiinsa islaamaa akka qabdan osoo beeynu kaleessa waliin qabsoof if duraaf illee hin qabsoofnu mikniyaatum sababni isa insha Allah guyyaa tokko nullee nasriin nu dhufe dhugaateen argitanii dhugaateen ragaa nu ba'uuf jirtan islaami eessattu addunyaa kamirrattu nagaa barbaada arda filistem ka ittiroorrisaniif ajanda keessa kan baaneef ka ittiroorrisaniif islaamummaa isaaniit nagaa waan barbaadaniif malee takka biyya ambaa dhayte islaamni waan namaatti bu'ee hin beeku takka ganda nama qa'ee namaa deemee nama tuqee hin beeku qa'ee isaarratti dhufanii bakka isaarratti dhufanii Finfinnee keessatti wanni ta'e muslimni aarsaa kaffalee jira lafa Finfinneen arda namoonni tokko bahanii waan isan ajaa'ibsus namaan akkaan dinqisiifadhu namaan akkaan jaaladhu meerid tulluu jedhaniini dhaqaat ilaala waa'ee Shaggar City waan inni barreesse dhaqaat ilaala anuu screenshot godhe post godhe jira nama san wanni inni ortodoksii Oromoo dhaabuuf hin godhin hin dhamayin hin jiru nama san hin dinqisiifadhu ardallee kabajaa qabaaf garuu wanni inni jedhee barreesse iddoo amantaati miti iddoon jidduu gala siyaasaati masarri mootummaa Oromiyaa achi kanaafuu silxeef araba maali jedhee barreessu silxee fi guraageelleen islaamummaa waliin nu dhaabatti arabaaf ajamni addunyaa tanarra jiru natti kalaa dhugaa sitti himaa adiin namni an kabaju yoo akkana jedhu na dhukkubsa namooti nu akkanatti hiriyoota keenya jenne kalee waliin qabsaa turre arda diigamuu masgida keenya irratti namni tokko gabbee komentiin kennine Raachuu Tasfaayee hiriyaa keenya as keessa jira guyyaa tokko gabbee garuu dhufee komentiin jalatti barreesse Dr. Naahom hiriyaa keenya tokko maqaa dhahaa deemna waliin dhiifnu akkanatti dhugaa walitti himne yoo waliin tarkaanfachuu deenne waliin tarkaanfan yoo sanii mittaate oromummaa teessa qabatanii qilee seentan dhugaa jirtu walitti himne adiidha wanni wal dhoksinu takkalleen hin jirtu nuti lubbuu ta'enna wanni caala haadha abbaa kiyyaa caalte haadha abbaa kiyyan na dhalee addunyaa tanarra na fideemi wal fuudhanii laalachaniimi islaamummaan tiyya isaan naan caaltu isaan qilee haaseenaniiti wanni naa caala diinee kiyya amantaa kiyya kana beeka kanaafu wanni nu jechuu jirru ardallee borillee wanni nuti ilmaan tuulamaa yoo jennu nama waliigalaatti jechami namoota nurratti roorrisan diigamuu masgida keenya gammatan isaan irratti wal qabsiifnee kaafne dubban wanni aaniin akka ziizotitti gaafa gabromtan Oromoo gaafa bilisomtan tuulamaa jedhee maxxansee jira wanna maxxanseef ilmaan tuulamaa dhuftee achi jalatti akkasiin dubbattu barbaadu wanni siin dubbattu maal ziizoo maali
komina raqabtun deeffatti anilleen gaafiki amma beerin comment na goote jirta waan jiru achi jalatti ibsee fi jira yaada san fudhattee ma fudhachuu baatte angaru waan natti fakkaatu waan natti dhagahame ibsee fi jira tani galami sanira gabaabsa fite kanaafu wanni nu jechuu qabnu ilmaan tuulama wanni nuti arrallee komanneef haajattu lafti teennallee haajattuti lafti ta isaaniti dhugaadha buqqa'anii irraa ari'aman namni buqqise eenyu walumaan beeyna islaama miti namni buqqise waliin beeyna waliin irratti duune irratti hidhamne lafeen irratti nu cabte hin beeyna kan dhugaa kana haaluun hin danda'amu lafti qubsumaan ta isaaniti yoo akka dachiitti deemne dachii oromiyaa qofaa miti dachii ol samiin gubbaa qilleensi gubbaan ta oromooti kana eenyu fite pirezidaantii naannoo oromiyaa kan duraanitti dubbate Dr. Hassan Muhammad fite kanaafu wanni nu jechuu qabnu ilmaan tuulama wanni isan komanne warri dhageettii qabdan gabbaatanii maaliif nu waliin hin falmanne wanni isan hin falmanneef wanni dhukkubbiin kenna isan hin dhukkubneef jibbiinsa kenna qabdanii jedhne aan akka ziizotitti jedhee if keessaa qaba jibbiinsa san isan arda mootummaan godhe Shimallis Abdiisaa baatanii yoo hin komatin nu waliin yoo isan nama gocha kana bahe seeratti nu dhiyaasatanii wanni kun sirrii miti jettan jechuu baattan diina kenna ardallee borrillee dhugaa walitti himna kanuma gabaabsee jira galatooma Ayyee galatoom gabaabsee jira ka'etti na kolfisiise gabaabsiteerta ayyee abbaan itti aanu iluudha moo eenyunni Anatu itti aana jarran kan kooti. Bire eeganne. Shamarrallee waan taateef anillee iluma ayyamsiisuuf ture beerii mee dubbadhu. Okay, jarran kan isaati kan isaa yoo ta'e nan eega. Keeti dubbadhu keeti. Itti fufi rakkoo. Itti fufi. Okay, galatooma hunda keessanuu akkam jirtu nagaa isiniin jedhee jira. Wanti gaafii natti ta'u inni guddaan jechuudha. Nuti namoota qubaan lakkaaman ilaallee yoo deebne rakkoodha. Garuu namni ofirraa ka'eet waa'ee naannoo biraa dubbatame qe'ee keenya irraa dubbadhuan. Warra lafa tuulamaa jedhanirraa lafa Oromootti hin beeka. Laftii kan Oromooti. Finfinnee keessatti mana amantaa maskiidaa ijaaruu miti. Salaalee Qaayitaa Birruu Abuutee Dakaatti mana barumsaa san cinaatti osoo siidaan ijaarame osoo maskiinni ijaarame itti salaatamee ani akka bireetitti rakkoo tokko irraa hin qabu. Saba kiyyatu achi keessa jira, Oromootu achi keessa jira. Isinii galee Oromoon immoo Oromiyaa keessatti maskiidaa ijaaruuf marii Oromoo naannoo tokko naannoo kamiyyuu hin barbaachisu waliigaltee Oromoo qofa barbaachisa jedheetiin amana. Garuu immoo warreen lafa tuulama maalii tuulama ande Oromoo kutaa tokko qofatu tuulamaaf qabsaa'e moo tuulama qofatu ofiif qabsaa'e naaf hin galle. Oromoon waan waliin dhabe malee waan irratti wal dhabe hin qabu. Jala deemee koomentii isaanii followers isaanii ilaaleen ture. Deebiin kennaaf jedhe. Almost nama 5 nama 3 nama 4 ta'anii ripileedhaan wal qataqqatan achitti. Okay, xiqqoodha dubbiin oo'isu jedheetiin bira darbe. Sanneen Oromoo bakka hin bu'an. Ofii isaaniitiif iyyuu mana hin qaban tuulama keessaa isaan waa'ee saba biraa Oromoo naannoo biraa murteessuuf. Isinii galee tuulamarra qofa jira. Arsiin jiru, Baaleen jiru, naannoo biraan jiru, ijoolleen tuulaman jiranii. Waliin beekna isa kana Oromoon Oromoo keessa faca'ee jiraataa jira. Isa kana sirriitti beektu. Garuu namoonni tokko miira keessa galanii tuulamni akkasi bilisoomtee maali tuulamni obboloota isaatirraa eecha citee dhaqee beeka. Addatti ani citee bilisoome jira. Moo maskiidan irratti hin ijaarratinaa jedhe. Haa ijaarratu. Nageenya nuuf bargaaddisa keenya manni amantaa tokko. Hanga qe'ee keenya deemee osoo ijaarame nu gammachiisa malee nu gaddisiisu. Namoota qubaan lakkaa'amaniif jettanii isa tuulama jedhu kana ani hin jaalanne. Uummanni tuulama maskiidan diine. Mootummaatu diige waliin sagalee taane morminee gaafanna. Isa kana. Maaliif diigame? Akkamitti diigame? Ani ibsa sheekotaa dhaggeeffachaan ture jala deeme.
deebi'ee akka ijaaramu haala fooyya'een ibsa isaan kennan dhaggeeffachaan ture warroota asirraa dhiisee jechuudha. Garuu immoo kaleessa galgala jiijiif deebii kenna jedhee laayivii seenee daqiiqa 10tti tiktookii kun irratti gubanii liifarraa bahe. Maaliif yeroo hunda miidiyaan keenya afaan nu qabama akka hin dubbanne warra maaliif hin dubbanne callistanii jedhan kanaaf illee deebii wanti ta'u jechuudha. Yeroo baay'ee isa kanatu nama rakkisa. Ifa manarra bilbilame sagaleen koo jira? Okay. Kanaaf jennaani isa kana akkasitti hubannee rakkoon uummata keenya rakkoo keenya ani jibbanuu qabanii maalluu qaban maal ijoollee nuti waliin hin guddanne waliin hin baranne nuti bar intalli islaamata akka nu cinaatti salaattu mana barumsaa bishootutti bar uniformii keenya ofirra baafne afnee fi bar bira dhaabbanneeti bar har'arratti wanti akkanaa jedhamu kun yoon dhaga'u baay'ee tokkoon gadda. Maaliif jennaan biyya keessatti waan akkasiin agarre. Waliin baanee galleeti wal gaggeessinee wal jaalanneeti istiil hanga har'aa jechuudha. Garuu jibbinsa nuti miidiyaa irratti miira keessa gallee facaasnu kuni gonkuma waan lafarra hin jirredha. Har'allee borullee Oromoon tokko diigamu mana amantaa kamiyyuu nan balaaleffadha. Finfinnee keessatti miti Mogor keessatti maskiinna haa ijaaramu. Anaaf gaaddisa gaachana kooti. Na kabachiisa malee nan tuffachiisu. Ishee moo lafa tuulamaa jettee haasoftu seenaa tuulamaayyuu heera tuulamaayyuu ilmaan tuulamaayyuu jecha jiranii deemanii haa qoratan seenaa kana. Isaaniif kanan dhaama. Arrabsoo namoonni biraa miira keessa galanii maskiida sagalee ta'uu sababa biraa amantaa biraa arrabsan. Isaan kanas komachaa deemuun sirriidha. Kan ofii sirreessaa deemuun dogongora bakka jirtu walitti himne dhugaa irratti walii galla. Nuti uummata islaamaa kan beenyu jaalalaaf nageenyani. Namoonni baay'een irraa asirra ba'anii jechuudha. Amantaa kana dawoo godhatanii jibbinsa summii facaatanii jechuudha. Dubbii isaanii tokko keessatti na laaltu. 9 lafarratti uummata musliimaa akkasitti hin beeknu nuti dhugaa dubbachuudhaaf. Kanumas hin jira galatoomii. Hayyee beeri galatoomi eenyu dutti aanee seenee warroonni gastii keessa jirtan ammoo hin ifatinaa carraan isin gahaa yaadalee ni kennatanii daqiiqaa lama yoo deemtan yeroo gabaabaa keessa wal bira isin ga'uu danda'a waan ta'eef waliif obsaa. Salaamu alaikum. Akkam nagaa jirtu? Carraan kiyya nan fakkaate. Alaikum salam. Ammasii itti aanee Muhammadii itti aanee iticha seenetti. Ani duraan seenee asli. Dubbadhu. Sheekh Ahmadiin jirtanii mudhatanii bar. Ani duraan seenee bari. Ayyee itti fufi Sheekh Ahmad. Isin awwala seentanii. Itti fufi. Ayyee. Galatoomii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen ko jirani. Waan bahan ta'ee bar waan Sagaleen bahan jira ta'ee anillee natti mul'atu argaa hin jiru. namni keessa namni kuma baasistanii haqa Sheekh Ahmad dubbanne kooluu na godha. Daqiiqa lama godha bakka namni dubbatu lamuma godha warri gastii keessa jirullee hedduun ifatee carraa jedhaara. Ayyee inshallah. Bismillah. Izinina kenname ya jamaatal khayri kaardiin fayyadamaa jira. Izinina godha rabbii jedhati. Maalu? Ayyee. Izni godheeraaf. Anaare izi ayyamaa fi. Hundi keessanuu izinina godha dhiifama garuu. Gooneerra neetworkii eegadaataa ta'e. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ummata Islaamaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkasuma ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii. Addunyaarra jirtan nama 100 nu dhaggeeffachaa jira. Maashaallah. Lafa girri kasii kana namni baay'ata. Alhamdulillahi Rabbi nuuf baay'isu mayyuu. Ani wanta tokkon dubbachuu barbaada. Waan hin dubbadhu kuni hundaafis yoo tole hundattis immoo hin tolu jechuudha. Wantiin asirraa dubbadhu kun waa'ee tuulamaarra haasa'aa jirtu kashalabbee baalageen araqee quuftee asirraa albaatu kuni tuulamaan bakka hin buutu. Tuulamaan goota qabnaa, islaama qabnaa, hayyoota qabnaa, nama Oromoo kanaaf wareegame qabnaa. Tuulamaan waa jechuun anatti na rakkisa. Garuu baan barbaade jechuu danda'a mirga namaan dhiibuun. Akka mataa kootiitti akka Anwaaritti tuulamaan waa jechuun na rakkisa. Lafa tuulamaa jechuun lafa Wallaggaati, lafa Shawaati, lafa Jimmaati, lafa Arsiiti, lafa Baalee, lafa kutaan Oromoo hundi irra jiraachuu danda'udha. Akkasitti beekuun barbaachisaadha. Dabalataanii ammasii
garee lamatu jira. Garee lamatu uumamee ba'e girri kana keessa. Gareen tokko garee kalloo islaamummaa uffatee islaama akka nama islaamummaa jaallatu, akka nama imaana qabu, akka nama taqwaa qabu, akka nama rabbitti amanee of taasisee karaa ittiin oromummaa dhiibu kana dhabee argatee karaa kana argatee carraa kanatti fayyadamee oromummaan qilee aaseentuu jedha. Inni kun ergama addaatii na birattis ta'e nama sammuu qabu biratti fudhatama hin qabu. Inni kun oromummaa rabbitu nuu kenne, islaamummaas rabbitu nuu kenne. Alaa kulli haaliin garuu eenyu tokkoyyuu namni islaama ta'e laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhe inni jal'aa duuriyyee kashalabbee inni mana haraqee keessaa sirbullee islaamummaadhaaf gabbayee wareegama. Utuu ulamaan tokko gabbayee wareegamin islaamummaadhaaf amantii isaatiif qur'aana isaatiif diinii isaatiif gabbayee wareegama. Warri kiristaanaa akka itti qubanu qabaadha. Akkasitti beekna amantaa keenya hedduu jaallanna. Dabalataanii warri immoo kalloo oromummaa uffatee sabboonaa fakkaatee karaa ittiin silumaa islaamummaa tuqu argate amma silumaa rakkataa jiru amma carraan banamee fi sabboonummaa oromummaa of fakkeessee as ba'ee islaamummaan biyya rabaatii dhufte jallaabiyaa uffattee deemti lafa tuulamaarraa maal gooti jedhus innis ta'ee kan islaamummaa arrabsus kan oromummaa arrabsu tokko ija tokkoon ilaalla. Akkas jechuun maali? Lachuu diiggaadhaaf deemaa jechuudha. Diiggaadhaaf deema. Amma nuti bakka nu oosisu dhiibnee bakka biraa hooqqataa jirra. Dubbii hundee dhiibneetii bakka biraarra damee biraarra deemaa jirra. Hundeen sun maali jennaan kan masjiida diige, kan quraana keenya akka hin taane godhe, kan uummata islaamaa bakka tokkotti qale, kan sheekota keenya hidhe, mootummaa bilxiginnaa dhiiseetii achi as ba'ee ka dandeessuudhaan jennaan gowwaan galeeniitiidhaan jedhan. As ba'ee uummata fayyaalessa, uummata gabrummaan joonjessite, uummata deegee beela'ee akka itti jiraatu dhabe, akka itti qotatu dhabe as ba'ee qubatti qabaa jechuudha. Oromootu masjiida buqqise moo gamtaa wal ga'ee tuulamatu masjiida buqqise moo abaawatu masjiida buqqise moo qaama biraatu masjiida buqqise ijaanoo argaa jirra. Osoo ija keenyaan ilaallu, osoo qalbiidhaa qabnu maali kan hundeerra naannoofnuuf? Maali kan waan dubbatamuu qabu dhiifne waan hin dubbatamne dubbannuuf? Ilaa yaa jamaatal khayri an hiriira dheengadda ba'es nam mormaan akkamitti jedha na gaafadha. Hiriirri dheengadda ba'ame hiriira faayidaa qabu miti. Hiriira osoo hin ta'in fincila ta'uu qaba. Maaliif? Dhimma diiniiti waan ta'eef. Mootummaa kanatu Itoophiyaa waan jedhamtu kanatu jibbiinsa islaamummaa fi jibbiinsa oromummaa irratti ijaaramte. Jibbiinsa islaamummaaf jibbiinsa oromummaatiiniti aayidoloojiin ishee sammuu namaa keessatti bixxilamtee jechuudha. Ammas taanaan islaamummaas ta'e kiristaanummaas ta'e amantiin kamiyyuu achi keessaa jiraatu. Haga sabni sun nagaa hin argannetti, haga sabni sun hiree isaa murteeffachuu hin dandeenyetti, haga sabni kun mirga isaa argachuu hin dandeenyetti amantiin bilisaan jiraatu hin jiru. Bakka itti quraana qaraasifattu hin qabdu, bakka itti masjiida ijaarrattu hin qabdu, aalimni gattaa'ee muta'allima qaraasisuu hin danda'u, qeesiin bataskaana dhaqee lallabuu hin danda'u. Akka itti quba qabaadha. Ana jedhe osoo hin ta'in hayyuu keenya Jawaar Muhammad Faat jedhe Atlaantaatti jedhan raayyaa abbaa maccaa fayyijjiin dubbatanii jechuudha. Jecha kana Anwaartu jedhe miti. Anillee wallaalaadha waan isaan nuun jedhanini lafa kaa'e. Asitti nuti masjiidaaf ni wareegamna. Masjiida qofa miti qabeenya keenya irrattuu ni wareegamna. Waman maata duuna maalihi fahuwa shahiidun. Waman maata duuna ahlihi fahuwa shahiidun. Waman maata duuna irdihi fahuwa shahiidun. Anwaartu barreessee keessa kaa'e miti. Rasuula Rabbiitu alayhi salaatu wassalaam waggaa 1444 dura lafa kaa'ee darbe. Masjiidaaf miti iskiriiptoo yookiis qalama kiisiidhaa qabdu irratti yoo wareegamte yoo ati shahiideedha. Asitti oromummaanis qilee hin seentu, islaamummaanis qilee hin seentu. Kana booddee oromummaan guddatee samii ga'eera. Wanti gad deebisu hin jiru. Islaamummaanis guddatee samii ga'eera. Wanti gad deebisu hin jiru. Haa galatooman garuu Dooktor Abiyyiin. Haa galatoomanii eenyummaa isaanii nu barsiisanii maal akka ta'an nu barsiisanii warra kanaan dura shakkii keessa ture nu barsiisanii wala shimallis wala maaliin jiru walitti qabaan ishee xaqilaay ministeerii hunda ishee hooggananii namichichi. Haa galatoomanii galata guddaa nu biraa qabu. Baga wal argine Oromoon baga isin bare, Oromoon Islaamaa baga isin bare. Asitti uummata kiristaanaa nu cina dhaabbadhaa jechuun ibboo waa'ee siyaasaa haasaan jiru dhugaa lafa jiru haasaa jira. Buddusseen haasaa siyaasas ittiin beekaa amantiis ittiin beeka buddusseen haasaa gurra kee qabadhu warri na dhaggeeffattan na dhaggeeffadhaa naasiraan olee yoo sittiin tolle keessaa na baasi. Yoo sittiin tolle keessaa na baasi. Malee yaada kee firii ta'e xumuradhu. Warri har'a reefuu rakkoo kana argu
amma reefu rakkoo kana argaa jiru gaafa walloon islaama persentii 90 walloon islaama raamadaana keessa sheeka isaaniitu qalame raamadaana keessa darasaa isaaniitu masjida keessattu ayyee raamadaana keessa masjidatu akka hin taane ta'e har'a yeroo sana osoo dhaabsisaniiru ta'e masjidni keenya ka keessatti of barre ka keessatti of ilaallu ka keessatti rabbiin gabbarru fuula rabbii dhaabbannu har'a ka shalabbeen mootummaadha jettee biyya sana olii gadi laaqaa jirtu akkana hin gootu turte sila otoo ummanni islaamaa fuuldura bahee dhaabbateera ta'e utuu mashaayikonni keenya fuuldura bahanii dhaabbataniiru ta'e amma immoo amantaan biraan nu bira dhaabbadhaa jechuun inni kuni jihaadarra jira ummanni islaamaa jihaada keessatti ummatuma islaamaatu lola imma diin keessatti ummata islaamaatu lola inni kun imma eenyummaa osoo hin ta'in imma amantiiti abbaa amantii sana qofa laallata warri sagalee nuuf taatan warri isin cina jirra jettan warri kiristaanaa galatooma warri immoo hin ba'inis imma keessan dantaa keessan kanaan dura isin cina dhaabbachaa turre adii uffanna adii cuffanna adii dubbanna adii keessa gangalanna adiitti galla adiittis adii akkasii jenne isin bira dhaabbachaa turre inni kuni imma eenyummaati imma afaaniiti afaan walitti qabnaaf bira dhaabbanne malee amantii sana saappoortii gochuudhaaf bira dhaabbanne asittis ta'ee warrattii kalloo lama uffattee nu keessa deemte oromummaan qilee aseentu jettu islaamummaan qilee aseentu jettu wallaahi ofii isheetii qilee seenti qilee sadeen gadda hayyoota keenya keessatti gad darban seenti. Gaafii tokko si gaafadha osoo carraa nama biraatiin dabarseen. Tokko masgiida kadiige mootummaa ta'uu Oromoon hunduu ni beeka islaamni ispeeshaalii ni beeka. Tokko jedhu namni islaamaa gadi ba'ee tuulamatu diige yookiin kiristaanatu diigee hin jennu. Ati eessaa fiddeetiin kana jechuu dandeesse si gaafiin kiyya simaaf asumatti deebistee baatee jira. Tokko lammaffaa toopikiin amma irraa dubbataa jirru kun dhimma amantii islaamaa itti murata gaafii si gaafataara gaafii dandeebista. Toopikiin amma dubbataa jirru dhimma amantii islaamaati malee dhimma waa'ee waraana adda bilisummaa yookiin waa'ee siyaasaati miti. Asiin tokko qeeqaa asiin tokko promoot godhuun asiin mootummaa abiyyi qeeqaa asiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo asitti promoot godhuun dhimma amantii ofirratti qoosuu natti fakkaata. Maaliif? Siyaasa Oromoo boxolamaa kana nu hunduu keessatti guddanne waan ta'eef waraanni adda bilisummaa Oromoo illee yoo ta'e ilaalcha akkamii akka inni islaamaa qabu ni beekna. Waraanni bilisiginnaa illee yoo ta'e ilaalcha akkamii oromummaadhaaf akka qabu ni beekna. Hardhas borus anawaar illee ta'e namoonni biroollee jaalattee jibbitullee Oromoo islaamaa gaafa barbaadamuuf bakka barbaadamutti akka uleetitti itti fayyadaman malee namni eenyummaa isaatiin isa jaalatee ka'ii deeme jedhuun hin jiru. Namni guddina keetiif baay'ina keellee sii gammadu hin jiru. Kanaaf jedhu namoonni dhuunfaa ni jiran akka gamtaatitti garuu hin jiru. Kun dhugaa dirree jirudha ilaalcha dhuunfaa kiyyaati. Ahmadoo mee maal irratti hundoofteeti jalqaba namni islaamaa tokkollee lafaa ka'ee ebalu ganda ebaluuti amantii ebaluuti hin jenne ofii isaaniitii dhufanii lafti ebaluu ka akkasiitii miti gandi ebaluu ka akkasiitii miti isin bakka dhuftanii deebitan arabatti deebitan silxetti deemtan guraagee deebitan jedhee kalaa kayuu fi ajandaa ummataa kenne isaanii eessa biratti ummanni islaamaa yookiin ammoo ummanni waan kana balaaleffatan dogongoran deebinaa deebisan waan. Kanarratti Nasri gaaffii keetirratti allee gaaffii tokko Anwaarii qaba gaaffiin inni biraa ummanni islaamaa hiriira bahuun maal irratti dogonkorate akkamitti akka yakkaatti fudhatte jechuun namni masgid irraa diigame hiriira bahee dhageessisuun dogongora akkamitti ta'e mormiin sun akkamitti akka dogongoraatti fudhatte kanuma. Anwar carraan keetuma gabaabsii Sheekh Ahmadiin fa'aatiin dabarsitaa deebisi. Daataan isaa jalaalamuu danda'a Nasri daataan fayyadama jedhee ture. Miiroo malee daataan isaa dhumni kaa. Daataan dhumeera bakka. Ahmad na dura jira. Natti dura. Sisi achirraa Mahmud itichaan kunillee obsaan nu eege gaazexeessaa kenna duriitillee prospekti godhulleen gaariidha. Gabaabsaa walii dabarsaa Anwar baafatee jira yoo deebi'e gaafii kana osoo hin deebisin irra qoota. Itti fufi Ahmad. Dabaree kun qooda. Abdii sabaa galchi Nasri abdii sabaa.
Maaliif gaafiin kiyya gaafachuu danda'u? Maali gaafachuu waan hin beekne laaqirree waan nu beektu nu deebisu. Ati kaadiree taatee dhuftee amma kaadiree biltiginnaa Ziizon jiru deemee jiranii kadhura. Sagalee isaa sidaamma fidaa jira nitorkiin obboleewwan koo. maal haasaan kaadiree biltiginnaa ta'ee dhufee ganaa nutti haasaa ummati hiriira bahuu miti. Ziizoo qoy. Ganaa baana maal haasaan ganaa baana. Ganaa baana agarsiifna. Ol deebisaa gaafa ture. Ziizoo inni jiru deemee jira. No, itti ganaa baanee mirga kennaa agarsiifna. Biyya san keessatti sodaatamnee kabajamnee jiraachuu qabna. Kan ammoo qabatamaa si agarsiifna. Awwal waa kaartiin dhume jedhee muudii nu qabate namni itti fufa. Sagaleen jira. Injiru keessanii dubbadha. Sheekh Ahmed. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii yeroo baay'ee si nama kana haaluma inni dubbatuuf irraa laaltanii nama akkatti isa dubbisan irraa waa hubatanis beekuun nu barbaachisa jedheen yaada. Dhiifama naa godhaa sumaanii. Qophiin inni godhamee warri ilaalaa itti fufaa ustaas dhiifama. Daqiiqaa naa kennametti ani jalqaba waan hin dubbadhu ani amantaan koo Islaamadha. Garuu ani Araba miti. Ani Oromoodha. Araba miti ani Araba ta'uu hin danda'u. Maaliif Rabbi ati Arabadha nan jenne ati Oromoodha na jedhe gaafa kam gaafa waqabaa ilali ta'aarafu inna akramakum indallahi atqaakum jedhe. Gaafa akkas na jedhe sana ati Araba miti na jedhe akkan Oromoo ta'e gaafa sana natti hime. Amantaa eenyummaa koo eenyummaa nama eenyuyyuu hin dhiibnedha. Amantaa nan amanu jechuudha. Amantaa Islaamaa. Alhamdulillah Rabbi Islaamaa na godhe. Islaamummaa naaf kennee deebiillee akka eenyummaan koo hin dhiibamne akkan eenyummaa namaa hin dhiibnes na barsiise. Ofis ta'ee nama an ofin ta'a jedhus ati of ta'uu dandeessaa jedhee amantaa ani isatti himu na barsiise galanni kan isaati. Kanaan wal qabsiisee Islaamummaan keenya Oromummaa keenya hin dhiibu. Erga jenneeti Oromummaa keenya iyyuu erga Islaamummaan amantaan Islaamummaa kun nu barsiise Oromummaa keenya erga Islaamummaan keenya akka kanaatti nuuf ibseeti nuti yeroo Islaamummaa keenyaaf dhaabbannu Oromummaaf dhaabbataa jirra. Gaafuma Islaamummaaf dhaabbannu iyyuu Oromummaaf dhaabbataa jirra. Gaafuma Islaamummaan keenya nuuf haa kabajamu masjiidni keenya nuuf haa kabajamu jennu iyyuu Oromummaaf dhaabbataa jirra. Maaliif amantaa keenya sanatti nutti hime waan ta'eef waa'ee Oromummaa jalqaba isaaf dhaabbachuu keenyatu akka nu Oromummaa keenyaaf dhaabbannu illee nu godha. Kan akkasitti nu hubadhaa eenyuyyuu haariitiin miira keessa galtanii waan Rabbiis akka hin cabne. Ishee kanasitti naa qabadha. Inni lammataan koomiin hin qabu. Gasti guute yeroo tokko Ustaaz Ahmad mana kee galuuf ulaagaan maali warri jettan gasti guute malee annamni kamuu anaaf qixa. Warroonni dura seenanii Mahmudii fi Iluun yoo xiqqaate daqiiqaa 30 ol eeggatanii carraa dubbatudha. Kanaaf warri as jiru carraa hin arganne yaada namaa gara biraatti hin zorsina. Hamaa nama godhuufillee hin deemina. Gaarii miti waan ta'eef itti fuuf dhiifama. Ani gabaabumatti ani warra sooshaal miidiyaa irraati barreeffamoota garaagaraa barreessuu sin jettan kananii tokko isaanii hin komadhu. Maaliif tarii amantaa isaan amananti amantaa dhuunfaa isaanii qabu ta'uu danda'a. An dhuunfaa isaanii amantaa waloo amantaa Oromoon garaagaraa amanan qabu sin jedhu akka kotti. Yookaan immoo dhukkuba qabu dhukkuba isaan dhukkubutu jira dhukkuba sana Rabbi isaan keessaatii haa baasu. Nuti immoo dhukkuba isaan qaban sana fudhachuu hin dandeenyu. Ani akka dhuunfaa kotti namni ni komadhu viidiyoo irratti illee bahee dubbadheera paartilee siyaasaa Oromoon komadha. Maaliif paartileen siyaasaa Oromoo biyya bulchinaa biyya qabannaa jettee taa'aa jirti. Fakkeenyaaf kaafaa of ABO nan komadha. Maalti si komachiisaa yoona jettan amantaa ummataaf jarri kun kabajaa hin qabani. Maaliif waan kanarratti ibsa ba'anii hin kennine? Waan kanarratti ibsa ba'anii maaliif illaanne?
moo isaanis akkuma mootummaan amma jiru kuni amantaa wa'ii nuu fiduufidha. Waa'ee shaggar miti waa'ee shaggariif waa'ee shiggirii miti dubbiin amantaa nuu fiduuf adeeman qabu. Akkuma mallasaan yeroo wanni sana warra ahbaashii fidee galchee amantaa fidee islaam irratti fe'uu barbaade sana isaan kunis amantaa biraa an ittiin ummata islaamaa cabsan fiduuf yoo ta'e malee ergaa biraa tokko of keessaa hin qaban. Moo isaan kunis isaanuma kanarraa baratanii kaafaawonis aabaawoonis ibsa isin agartaniittu yoo ta'e asuma irratti dhiifama gaafadha nama 836 kanarratti. Aabaawon ibsa kenneeraa waa'ee kanarratti. Kafaawoon ibsa laateeraa waa'ee kanarratti Oromoo yoo ibsa laateera ta'e okay. Kanammoo in galchuu abaawoof kafaawoo in galchu kuni waa'ee amantiidha yoo jettani ummata amantii hin qabne hoogganuuf taa'u. Warri isaan duukaa jaalmarroo duukaa fakkeenyaaf kan lagaati Oromoof qabsaa jiru amantii hin qabu. Islaamni hin jiru keessa. Pheenxee duwwaadha moo kiristaana duwwaadha moo waaqeffataa duwwaadha hin jiru islaamni keessa. Isa kanaaf jaallatames jibbames warri biyya Itoophiyaa bulchina jettan akka gareetti kan ijaaramtanii jirtan diinummaa amantaa islaamaa qabdu fudhadhaa. Itumanni isin diduu fudhadhaa. Amma sicha kana gaafa of keessaa buqqiftaniitti karaa feetan qabsaa'aa qabsoon keessan galma ga'uu hin danda'u. Ummata islaamaa isa akkas baay'atu mitiiti. Ela waaqeffataadha parsantiin xinnoon biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti. Waaqeffataan inni parsantiin xinnoo sunu mirga in argatu taanaan manni amantaasaa hin diigama taanaan guyyaa ayyaana isaa akka barbaadetti mirgi isaa kabajamee waan nan godhadha jedhu hin godhatu taanaan baruma baraan duutu baruma baraan hawaasa kana aarsaa kaffalchiistu baruma baraan bineensa taatanii laga jiraattu Oromoos gabrummaatti hambistu malee furmaanni isin fiduu dandeessan tokko hin jiru. Kana quba qabaadhaa. Biyyi Itoophiyaa jibba islaamummaaf jibba oromummaan ijaaramtee jettanirraa haasoftu miti. Oromoo islaamaa irratti jibba amantii isaatiin ijaaramtan isin immoo warri biyya hoogganuuf jirtanis warri biyya hoogganaa jirtanis kanuma isin jedha. Oromoo islaamaa miti islaamuma Itoophiyaa keessa jiru hundatti galatooma kanuma dubbachuu barbaada. Ayyee Sheekh Ahmed keenya galatooma carraan itti aanu keenyuuti. Kiyya Amma simbira ga'e warri. boko kee keessa Daqiiqaa lama wa alaikum salaam. baga nagaan jira. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedduu galatooma illee carraa xiqqeesse waa jedhee bu'a. Ani kana dhibe. Anillee irra amma sa'aatii irra bakiyyaallee dhiyaataara yaa fayyadama yeroo keessan martu. An kana dhibe walumaa gala Oromoo amantii biraa gaafii gaafadha. Akkanumatti jechuudha. Naa deebisaa osoo hin ta'in gaafa adii dubbannaa adii uffannaa jedhan kana Oromoon hunduu waliin bahee sheekkotteenna tiktookii duratti dura dhaabbannee jechuudha. Isaan caala karaanee osoo hin taane yeroon amma isinti dubbattan kun gaarii miti. Dhaabbadhaa jennee sheekkotu nu caala karaan diinii beekan wallahi anuyyuu gaafii gaafataa ture jechuudha tiktookii kanarratti. Amma yeroo muslimni dubbatu kana warri amantii biraa maaltu isaan keessa naqe yoo danda'an qarqaaru warra amantii muslimaa kana bira dhaabbachuu yoo dadhaban dhiisuu maaltu jedduu kana isaan fide ummatantu warri amantii muslimaa kun ummata duulaan jiru amantii duulaan jiru mootummaa Shimallis irratti duulaa jira biyya bulchaa jiru kana irratti ayyedduu ummata kana maaltu fide nullee feesbuuk irratti tiktook irratti nama mana banatu hedduu laalaa jira jechuu asirra deemnee jechuu tiktookii kana irratti maaltu afaan keessa wal nu deebisee maaltu Araba irraa dhufee silxee irraa dhufee silxeedhaa maali jechuun wanni kun maaltu fide maan callifne yoo danda'an sagalee muslimaa ta'u masgiida diigamu kanaaf yookaan ammoo yoo callisan akkuma nu bira dhaabbanne sagalee taanee fi afaan keessa wal deebuu dhiifne osoo jechuu amantii sanuu sheekota kenna osoo irraa dhoorgine jechuu bira dhaabbanne sagalee taaneef sammaa sagalee nuuf hin taane warri gurguddaa jechuu biyyarraa waan adda addaa barreessantu jira siigalee. Kanaafin maaliif wal bira dhaabbanne yoo dadhabne dhiifnu yoo jaalatin illee macallisu siigalee waan akkasii osoo goone gaariidha waliin lolluu jechuudha. Waa'ee Finfinnee irratti hin argine jechuudha. Ana galee mana wayii seene
Finfinneen tachuula maatinnaan ta'u Oromoo jedhe waan biraan jedhu wallaahi miyuutu na godhan daqiiqatti. Finfinnee ka jabeessee warra jedduu kanaa qabee gamma lafa Oromoo tanaan eega warra daangaa irra jiru jechuudha. Daangaa Oromiyaa tana naannessee Oromiyaa eegaa ture jechuudha. Sii galee kan jeddu galeessaallee akkasumatti eegee jabeessee jechuudha. Baalillee Arsiillee Jimmallee Wallaggallee ta Finfinnee Amaara keessatti fincaa'aa jira jechuu agarra. Oromoo waggaa 100 meeqa agarra. Finfinnee masanuu akka Oromoo dhooytu godhuu hin dandeenye jechuudha. Naannoo yookiin mancaa fi tuulama dhiisiiti miliyoona 65 Finfinnee masanuu akka Oromiyaa urgooytu godhuu dadhabne jechuudha. Kanaaf waan hin taane TikTok irratti hin barreessina. Lafti Oromoo ta Oromoo guutuuti. Arsiillee ta Wallaggaa ta'uu dandeetti, Wallagga ta Arsii ta'uu dandeetti, bakka barbaadde ijaarachuu dandeetti, bakka barbaadde galuu dandeetta. TikTok irra deemnee garuu waan hin taane ummata yeroo amma akkana muufatee jedhe kana dura yoo dhaabattu ummanni Oromoo si arrabsa. Ummanni amantii Musliimaa madaa'ee jira. Waggaan akka nama hajjii deemutti walloon gaafa Ramadaanni ga'u xiyyiitii obaasaa jiran. Baruma darbe kan isaanii lulluuqatu isaanii salaatu amaarri fitaa jirti. Warri masgiidaaf deemu karaa du'aa jira. Sheeyini masgiidaa gabbayee du'aa jira. Ummanni madaa qaba yoo isin muufatanillee isin arrabsanillee dhugaa qaban jechuudha. Warri amantii Musliimaa waggaa 100 meeqa rakkataa haran biyya san keessatti. Mootummaan jechuudha. Oromoon osoo hin taane mootummaa Itoophiyaa kanaan ammallee ka Oromoo kenna biyya bulcha jedhaa jiru kuni ummata Oromoo miidhaa jira. Masgiida diigaa jira jechuudha. Biyya san keessatti charchiillee ni jira, masgiidni illee ni jira. Wanni pilaaniin dhaabatuu dhabe yoo dhabellee diigamuu qabu jechuudha. Charchiillee diigamuu qabu, masgiidni illee diigamuu qabu. Addatti charchiin qofa pilaaniin dhaabate masgiidni pilaaniin dhaabachuu hin dhabne jechuudha. Sigale biyyi sunuyyuu pilaaniin qabdu hatee dhaabata hatee ijaara jechuudha. Manni hatamee ijaarame sanuu diiganii yoo sirreessan gaariidha. Masgiidni akkasumatti taa'ee sigale kanaafuu wal dura dhaabbachuu dhiifne akkasitti yoo deemne gaariidha. Waa'ee aslii irratti TikTokii kanarraa argaan turre Nabi Muhammadiin kan arrabsaa oolu. Sallallahu alaihi wasallam. Waa'ee asliitu xiinxaluun barbaachisu bakka inni hin jirretti yoo inni jiraate dhufee ofirraa deebisuudha. Jecha jedhaan no isa ajandaa godhannee waan akka inni Oromoo kana Musliima bakka bu'u wal arrabsuu dhiifne asliin nama tokko bira dabarree sagalee walii haa taanu Musliimaa sagalee ta'aa fi yoo Musliimni cabe amantiin biraa ka Oromoo illee ni caba jechuudha. Yoo ka Ortodoksii cabe ka Musliimaa illee ni caba sagalee ta'a wal duran dhaabbatina. TikTokii kanarratti wal arrabsaa ooluun kun mootummaa biyya jiru kanarratti erkatee jechuudha. Piipirra erkatee deebi'ee uummata ka arrabsu kun illee ofirraa dhiisi. Sagalee ta'e ka abaa ollee ka kafaa ollee ka piippi illee wayita Oromoon miidhamu kana sagalee ta'e maaliif wal fidha? Harargee fudhatte jimaa kan gurguranne godhan asii masgiida diigan Wallaggaa nama fitan Shawaa nama fitan kun beelaan dhuma Oromoon nuti ammoo asirratti wal fidna wal dura dhaabbannee jechuudha. Inumaayyoo amma warra biraattu sagalee ta'aa jira yoo Oromoo qarqaare nuti ammoo ofii wal fidna warri Oromoo jechuudha. Oromoo jennee dhiigaan tokko jennu. Ufii eegara galee wal fidna sabni biraa sagalee ta'aa jira jechuudha. Galatoomi fixee jira kanaafuu Galatoomi yaada goolabaa kenneetiin goolabnaa obboleessi kenna gaazexeessaa OMN duraanii yoo jiraatte deebii kabajaa guddaa siif qabna. Hedduu obsaan eeggattee yoo neetworkii ta'eef deebisee ergadhu. Anillee ganama dalagaa qaba waan ta'eef warrootuma jiran irraa yaada fuudhee kan goolabu ta'a. Mahmud Carraankeeti. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bulayyan kiyya ka Islaama akkam nagaa jirtanii bulayyan kiyya Kiristaanaa. Galatoomi Nasrii qabxiilee namni kaasuun barbaadu waa hedduu waan gaggaarii fi waan babbareedduu irraa namoonni hedduu dubbatanii jiranii. Isa kanaan adda ta'e waan tokko kaasuun hin barbaada. Maali wanni isa kanaan adda ta'e tokko fakkeenyaaf seenaallee duuba deebinee ilaaluu nama barbaachisa. Gaafa calii calanqootti Harargee tanaa fi gartee aanoletti uummata keenya fixan uummata Islaamaa kana tokkotu fixaa oolle jedhanii uummanni kun Amaara waliin caffara jechuudha. Amma dhugama walitti himna malaasnee walii himna malee wal sossobaa adaba walii godhaa akkasitti waliin deemuun hin ta'u. Yoo ta'e dhugama walii himnee yoo ta'e waliin deemne yoo dadhabne immoo addaan hafna jechuudha. Ammallee namni kiristaana maqaa dhahee hin jiru. Namni pheenxee maqaa dhahee hin jiru. Gaafa waaqeffataallee nuti osoo amantiin keenya Islaamaa osoo amantiin keenya gartee bakka san nuun hayyamne irreechi gartee irree keenya jennee dhaqneetiin amantaa sana gartee bakka sanitti jara jabeessaa jirra. Gaafa kiristaanaallee gartee gaafa sinodoosiin afaan Oromootiin haa dhaabbattu jedhamellee suufa adii uffannee guutumaan guututti sagalee isaa turre. Haga isin kiristaanaa isin muslimaa maaltu isin gahee haganuun jedhanitti jechuudha. Hamma raayyaa abbaa machaatiin bahu namoonni gurguddaan gabbayee sagalee isaa ture. Amma ammoo masjiida maa diidan yoo diidan homaa nutti minaadha maanuun hin mari'atinaadha jennee mormii nuti kaafne irraa kan ka'e
meeshaa waraanaa nu godhachuu warroonni barbaadan siyaasa keessanii nu oofachuu warroonni barbaadan gaafiin kenna isnu tokkicha kan dandeessan nu gargaaru dadhabdan ammoo tukki dhiisu tokko kana lammaffaa ammoo tuulamaan keessatti manni amantaa muslimaa diigame tuulama eessa jirti maa nuti qolotamarii fi dabtaraa Goojjamii fi Gondarii fiddan ka Oromiyaa keessa isin facaaftan isin nu kabajaa jennaan bar maqaa keessaniif kabajnya malee jara kanan jaalannu bar hin jaalannu bar argaa isaaniin feenu bar eesii kennaa namoota kennaa sheekota kenna jettanii dabtaraa fi qolotamarii fi gartee keessota isin gartee Goojjamii fi Gondarii fiddanii nu keessa facaaftanii sirna naftanyaa falmanna maaliyyoo jettan nam naftanyaa kanallee nutti hin gale isin dhugama oliimna Amaarallee namni fuudhee nutti hin gale isin naftanyaa namni fuudhee nutti hin gale isin ammallee ammootu bilisoomuu dhabnee ka kursii irra jiru isini ka muka keessa jiru isini agarte dhugama walitti himna waliin somnu kursii irra ka jirullee isini ka muka keessa deebilullee isini ka gabroomne jirullee isini nuti mootu gibira nurraa guurachuu daaspooraa kennarraa birrii kennaa Oromoo bilisoomsinaa jechuu ka biyya keessa jiru qotee bulaarraa gibira guurachuu ka kanarraa fi ammootu kaan man hidhaatti galchuu kaan ajjeesu namni nu ficaa ture namni Oromoo lafee cabse jaruma kana daaspooraa kennarraa birrii kennaa Oromoo bilisoomsinaa